Yooyaa akkam jirtan hordoftoota keenya baayoloojii teekinooloojii kan jedhu sekshinii jechuudha 1.2 irratti irraa eegaluudhaaf teenyu irraan tana saniifuu akka nu hordoftan isin afeerra hordoftoota keenya at the beginning of this topic we have to discuss it a little bit guys hanga tokko jechuudha hanga tokko ibsuudhaaf kan yaallu ta'a jechuudha jalqabuun duratti on it is success and they took it as a flashcard jechuudha akka flashcard itti kan fudhatan ta'a barattoota after the successfully completion of this section section kana eega sirriitti jechuudha qixa sirrii ta'een tokkoon eega xumurtan booda eega xumurtanii the student will be able to describe the use of technology in biology akkamitti biology technology jechuun biology akkamitti fayyadamuu dandeenya kan ta'u kajaa'u adda baastanii beekuu qaba jechuudha barattoonni beekuu qabaas beekuu qabdanis beekuu qabdiis akkasumatti kana bifa saniin akka hubattanii barbaada barattoota explain biology and technology biology maal akka ta'e technology maal akka ta'e you have to separate especially guys addaan baaftanii tokkoon jechuudha firiitti kan addaan baasuu qabdan jechuudha explain the benefit of biology to technology dha wanta biologiin argate jechuudha eenyurraa technology irraa self equation gaafii dhuunfaadha jechuudha before starting this section kan osoo hin eegalin duratti ask yourself this question. Who do I know about the roles of biology in technology and technology in biology? Hubattanii barattoota eenyuun beeka ani bu'aan biologiin technology keessa qabu akkasumatti illee technologiin biology keessa qabu jechuudha. And what do I want to learn from this section? Maal waniinan section kanarraa barachuu kan barbaadu kayyuu self question kayyuu kana fakkaata jechuudha. What does the blend of biology and technology form? Walitti makamiinsi biology fi technology jechuun maal uuma? It form biotechnology. Biology plus technology. It form what? Biotechnology. Isn't it? Akkasimi. Biology is the study of life. Biology why lubbuu kan qoratu jechuudha. The structure study of life jechuudha. Life isan keessatti structure jira. Function, growth, origin, evolution and distribution of living organism kan jiru if keessatti hammate jechuudha. Technology is the application of scientific knowledge, skilling, methods and process for the production of device and tools for scientific investigation. Blend of biology and technology forms biotechnology. As I told you before, guys, on here you see it, which is a technology that utilize biological system to develop useful product. Kami teknolojiin biology fayyadamee jechuudha. Product isaa guddisuudhaaf jechuudha. To produce develop its products. To improve its products also. Okay, biotechnology is the integration of natural and engineering science to achieve application of organism, cell parts and molecular analogues. Integration into biotechnology kan jechuudha. Integration of natural and engineering. Natural warra ta'e uumamaa fi engineering jechuudha warra culture yookaan warra waa kalaqu jechuudha. Art warreen kana jechuudha. Science to achieve milkaa'uudhaaf eenyu application of organism akka cell party molecular analogues for products and services hojjechuufis akkasumas maddisiisuu yookaan burqisiisuufis example fakkeenyaaf amma people use yeast to produce bread and beer. Namoonni jechuudha maal fayyadamanii yeast fayyadamanii jechuudha. Yeast fayyadamanii raakitee jechuudha. Maal maddisiisan yookaan maal irraa tolfatan jechuudha. Biddeena bread akkasumatti injeeraallee jechuu dandeessan daabboo fi
biir itti fayyadaman ta'a jechuudha. Biddeenas itti jechuu dandeessan injeraa kennuun jechuudha. Biiraa irraa tolchanii jechuudha. Eenyu fayyadamanii? Yeastii fayyadamanii jechuudha. Okay, benefits of biology to technology. Wantoota biologiin wanniidhaaf fayyade jechuudha teknolojiidhaaf. Section 1.2.1 kayyoo keessatti jechuudha. Isa muraa kana keessatti there are many benefits of biology to technology. Biology is a source of material that enable us to imitate, design, adapt, and develop modern technology and solve complex human problems. Wanta biologiin technology fayyade. Biologiin kun madda maaliiti? Materiaala akka akkam ta'e enable us akka nuti goonu dandeessise. Maal fa'a? To imitate, to design akka imitate taanu, akka design taanu, akka adapt goonu, akka baru development to modern technology akka godhu ammayyaa wajjin akka guddannu jechuudha. Akka isaa wajjin adapt goonee wal barru jechuudha. And solve complex human problem. Akkasumatti illee rakkoolee xaxamaa ta'e jechuudha. Complex ta'e jechuudha. Kan nama furuudhaaf kan fayyadu ta'e jechuudha biologiin. The diversity of nature stimulates the development of new technology. Diversity garaagarummaan heddumminni yookaan adda addummaan jechuudha. Natureidha jechuudha. Uumamaa stimulate godhe. Inni kaase maal godhe? Development of new technology. Akka teknolojiin haaraan guddatuuf isa kakaase. Stimulate jechuun kaastuu jechuudha. Kaastuu. It had stimulate wait for response. Yookaan stimuliin tun stimulii yookaan miira tokko jechuudha. Miira sitti dhagahamu tokko. Miirri san maal eegaa? Response eega jechuudha. Deebisaa eegata. Kan sababa waa ta'u jechuudha. Akka koozii uumuuti jechuudha yaadaan. Isin kallattiidha jechuudha. Koozii uumti sababa tolchite jechuudha. Sanirraa ammoo responsiidha jechuudha. Response itti kennite jechuudha. Deebisaa itti kennuudhaaf eega after stimuli it get yookaan release response. Fakkeenyaaf amma stimulii kana waa'ee narvootaa fi neuronii keessatti kan bal'inaan baratan ta'a. Fakkeenyaaf amma reflex action fa'aa jedhanii jira beektaa. Gocha ifiin of to'atu jechuudha. Reflex action yookaan kana bal'inaan kan baratan ta'a garuu ammaaf for simplicity jechuudha. Akka fakkeenyatti jechuudha. Isa salphaa ta'e fudhachuudha. Fakkeenyaaf amma ibidda yoo dhamala jechuudha. Osoo harkaan hin agariin jechuudha. Ibidda beektu dhamalaas akkasuma ni beektan jechuudha. Ibidda moo beektan dhamala beekuu baattan isumaatii miti. Eegas osoo hin argin jechuudha. Harka keetiin yoo itti guufattan ta'e ittiin qunnamtan yookaan itti buutan ta'e immediately ogguma san jechuudha. Response kan irraa fudhatama jechuudha. Harkisaan bifa reflex actionitiin jechuudha. Stimulii si dhuftee sanboota harkee ka'ee reflectioniin actioniin san maal godhe akka deebisaa itti kennu. Deebisaan inni itti kenne akka inni bakka sanii baqatu yookaan fuudhamu godhe jechuudha. Harki keessan osoo iddoo jiru sanirra akka baqatu godhe jechuudha. Fakkeenyaaf amma bineensa gaafa agartan bineensa scary animaalii gaafa agartan jechuudha. Bineensa sodaachisaa ta'e haalaan jechuudha. Gaafa agartan ijaan siinsii gaafa gootan jechuudha. Miira keenya isa siinsii kan inni kana miirota shanan gaanii beektanii barattoota. It is familiar with you guys. Kan inni gootan jenna abdadha. Gaafa ijaan laaltanii agartan response kan itti kennamu maali jechuudha. Qaama keenyaan sodaa wayii waan dhuftuuf sodaa sanirraa responsiin stimulii nu dhufte san isa arguun san inni isa waan akkasii jee waan galmaa'ee jiru jechuudha. Keessa keenyatti saniifuu stimulii responsii kannaaf jechuudha. Stimulii saniif responsii kannaaf baqachuu iddoo sanii fiiguu dhiisuu jechuudha. Kan akkasii sanii jechuudha. Stimulii wait for response kennu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Bifa saniin akka hubatan isiniif dhaama barattoota. The benefits of biology technology where we were. Okay, we are here. Stimuli develop new technology akka stimuli kaka uumsisan fakkeenyaaf wanti akkasii kooziin akkasii uumsan akka teknooloojiin kun itti guddatu taasisee jechuudha. Namni response yoo kan nuuf deemu wanti san bifa adda ta'een deebisaa itti kennuu danda'a. Sababa sanii teknooloojiin akkasitti hoddomaatee arraas akkasii hoddomaa jala jira jechuudha. Because namni uumamaan
oguma rakkate rakkoo san keessaa bahuuf gaafa yaalu waan takka uumu malee osoo rakkate namni uumaa himuu hin danda'u jedha akka saayinsiin qorattoonni saayinsoonni jechuudha. Saayintistii injiinarii saayintistoonni fi warri injiinara ta'e jechuudha. Imitate nature to innovate. Nature kana uumama kana imitate godhan to innovate godhuudha. Akkasumas problem solve godhuudhaaf rakkoo furuudhaaf and expand their scientific understanding. Akkasumatti illee hubannaa isaanii bal'ifachuudhaaf jechuudha. Here are just a few examples of benefits of biology to technology. Wanta biology technologyidhaaf bu'aa ta'e jechuudha. Okay guys, number 1 medicinal plants kan jennuun jechuudha. Many biochemical substances in plants have been used to develop medicine. Many biochemical substances, warri biochemical substances ta'e plantiin jechuudha, biqiltuun have been used to develop medicine jechuudha. Asitti have been used qayyookun asitti akkuma ingiliffaa keessatti beektan jechuudha. Ammallee dhaabbate jechuudha miti kun present perfect tense. You know it guys. Scientists kanaan bara have been used qayyookun innis maal ta'eeti hoggaa paasiivii jechuudha. Paasiivii fi aktiivii jeeti asirratti ingiliffaan barsiistuu jechuudha. Maaliif kana kaasanii jechuu dandeessan. Asirra ka dubbachaa jiru eenyu? Pilaantiin nu akkatti fayyadamaa jirtuu fi turtee fi jirtus nu agarsiisa. Na hubattanii barattoota. Kanaafuu objektii irra raawwatama irratti paasiivii waan fayyaduu fi it is noun clearly guys. It is kan beekamaadha. Kanaafuu irratti raawwatama jechuudha. Objektii irraa waan ka'u akkuma beektan paasiiviin sanii jechuudha. Perfect tense paasiif kataate jechuudha. Hubattanii barattoota. I guess you got it. Scientists have imitated nature to develop artificial version of those biochemical substances. Yeah. Kuni scientistoonni maal godhan imitate nature godhan jira. To develop guddisuudhaaf artificial waan ta'e jechuudha. Wanta namaan tolu. Wanta uumamaan ta'e jechuudha namaan tolu. San maal biomedical substance fayyadamanii jechuudha. Kana fayyadee jechuudha biologiin technologyidhaaf. Gene engineering and biosynthetic materials. Scientists have imitated the nature of human, animal and plants gene. Scientistoonni imitate godhan jira. Eenyufa namas, animalis, plantis jiinii isaanii jechuudha. Waa'ee jiiniidhaa bal'inaan kan baratan ta'a jiinii jechuudha. Tokkoon kan baratan ta'a kan baratan ta'a fuuldura jechuudha barattoota. Saniifuu waa'ee jiiniitis intarnaal amma keessa seenuudhaaf nu barbaachisu eegas kana fakkaatutti jechuudha. For simplicity you have to take it only on this gene engineering and biosynthetic material that imitated scientistoonni kun have imitated the nature of human. Uumama namaatii fi uumama animaaliidha. Uumama pilaantii akkasumatti jiinii isaanii jechuudha. The use of imitate gene kana fayyadamanii include gene engineering to the cure genetic condition and creating biosynthetic material to repair damaged body tissue. Kunis wanta fayyisuu jechuudha. Fayyiste cure genetic condition haalota inni san keessa jiru jechuudha. Secretion of biosynthetic material and repair damaged body tissue. Tissuewwan qaamaa kan badan san deebisanii akka suphan jechuudha. Kan godhan ta'e jechuudha. Warri gene biosynthetic warri jechuudha. Building design warreen dizaayinii dhiyaaran yookaan kalaqan. Injiinaroonni have imitated the modern architecture of termites in the design of buildings with
chimneys which have constant temperature and humidity. Warri bulli design tolchu kun jechuudha. Architecture terms in the design building with chimneys kajamu kana tolchuudhaaf jechuudha. Chimneys wajjin tolchuudhaaf which have constant ta'e jechuudha. Temperature fi qabbana jechuudha. Haalli humidity qilleensi jiidhawaa jechuudha. Ittiin ijaarratanii akka constant ta'e jechuudha. Akka namaaf comfortable ta'e jechuudha. Akka namatti miidhaan gadi hin gaggeeffamne yeroo qorraatis yeroo ho'aatis yeroo hunda bakka inni wanni hojii dhaabbataa ta'e jechuudha. Temperature namaatii wajjin fakkeenyaaf amma yoo kan namaatiif manoota ijaarrachuuf ta'u ta'e temperature isaanii san yeroo hunda adjust ta'e jechuudha. Waan jijjiiramee yeroo wajjin yookaan haala qilleensaa wajjin kan jijjiiramu jechuudha. Manni isaanii bifa adda ta'een waan ijaaramee tolee jiruuf jechuudha. Bifa comfortable ta'e jechuudha namaaf. Fakkeenyaaf digirii normaalii jechuudha digirii Celsiusii 37 akkuma qabu namni bifuma kanatti jechuudha. Oliis osoo hin darbin gadis osoo hin darbin constant temperature kan jechuudha. Akkasitti bifa saniin tolee ijaaranii bullet train design jedhama. Bullet train designing kun ammoo the nose or fronts of bullet trains have been designed by engineers imitating the shape of beaks of king fighters when they dive into water jechuudha. Fakkeenyaaf amma bullet train design kennuun kun bullet ta'e kun jechuudha. Maali wanni ilaalaniiti jira. Biikii king fisher ta'etu jira wanni jechuudha. Qurxummii jechuudha. Wanni isiidhaa jechuudha. Afaan isiidhaa kan jechuudha. Afaan isiidhaa. Afaan isii san afaan shimbiroodhaa ta'e jechuudha. Biikii isiidhaa kan jechuudha. Biikii isii san biikis kennuun afaan isii qarasan jechuudha. King fishers ta'e jedhamtu jira shimbiroon jechuudha. Afaan isiidhaa qal'aa qabdi biikariigaa. Biikariin sanis haalota naannoo isaanii irratti hundaa'aa ijaaraa akka evolutionii seera evolutionii sanis kan bal'inaan baratan ta'a. Kan jechuudha. Kunis wanni isaan bullet train wanni godhameef akka bishaan keessa seenuuf jechuudha. Bifa adda ta'een toleef jechuudha. Qara gama gubbaa xarafa kanaan qaranii gama achitti xixiqqoo akkatti fuuldura bifa saniin oofanii jechuudha. Isii sheeppii isii sanirraayi hatan jechuudha. Sheeppii isii sana hatanii irraa tolchan jechuudha. Bullet train design kan yoo kana irraa tolchanii jechuudha. Isii sanirraa hatanii jechuudha. Okay. Warra kana tolchus injiinaroota sheeppii isaati. Sheeppii yookaan immoo ni beektan gaa'e boca isaa jechuudha. Boca isaa beaks of king fisher kennuun kana jechuudha. Hoggaa when they dive into water jechuun hoggaa waterii jechuun seenuudhaaf jechuudha. Bifa mijaa'aa ta'etti jechuudha kan tolfame jechuudha. Amazing kitaabni keessanuu footoodhaan dhaleessee jira kun asirratti unbelievable guys. Ajaa'iba kitaabni kun asirratti bifa picturii isinii fuudhee asirra jira fiigarii jechuudha. Bullet train nuus kennu funyaan isaa kana jechuudha. Biikariin kana jechuudha. Biikarii kan simbiroodhaa kanaati. Waan qara kana jechuudha. Bifa kanaan akkatti sheeppii isii kana fakkeessanii tolchanii jechuudha. Ajaa'iba akkam kitaabni keessan asirratti footoo bifa saniin biriingi godhee agarsiisu. I'm so amazing guys. Nama ajaa'ibsiisu. 1.2.2 uses of technology in biology. Technology biology keessatti fayyadamu. What are the uses of technology in biology? Wanti technology biology dhaaf fayyade jechuudha. Fayyadamsiisa technology fayyadamne amma karee filaalle maal? Biology fayyadamne biologyiiwwan akkamitti technology fayyadamu fayyuu. Sekshinii 1.2
point 1 jedhatti. Have you got me guys? Nu hubattanii asitti waa'ee sanii ilaala. Bio is life akkuma jechaa turre isii sanarraa tana hannee jechuudha. Nu hubattanii tana sheeppii fi wanni isii tana hannee isii tanarraa hannee hatu beektume still kennuun kana jechuudha. Hatu isii tanarraa hannee gahi. Now it will. Near uses technology in biology. Biology keessatti technology fayyadamu. Biology fayyadamu maal isii kabite use of technology in biology. Wanti biology technology fayyadamne biology ittiin benefit jechuudha maayadaan. Yaanni isaa biology is benefited from technology haadha yoo. Nu hubattanii barattoota kareef hundanaa immoo technology benefits from biology section olii keessa ilaalle jechuudha. Section olitti ilaalle bifa sanii jechuudha. Innis akkuma picture kana kitaabni keessan waan ajaa'ibaa isinii fidee asirratti immoo picture isin keessatti asitti bifa sanii jira jechuudha. Asitti biology maal technology maal biology maal irraa fayyadamedha technology irraa. Achitti immoo biology maal technology maal biology irraa fayyadamedha. Are the way which technological tools can be applied to solve various human problems. Technological tools meeshaaleen technology dha jechuudha. Applied to what? To solve various human problems. Rakkoowwan namaa jechuudha. Hedduu watee furuudhaaf haalaan gargaartee jechuudha. It is a practically application of biotechnology. Hojiidhaan akka agarsiifamu jechuudha. Isa yaaliin ta'uu jechuudha. Maali? Biotechnology application of biotechnology kun instrument yookaan product kan inni jechuudha. In providing required human service and investigation of new biological question. Biological studies that use technological tools include biochemical studies are helpful to investigate information on carbohydrate, protein, lipid and what? Nucleic acid. Building block of DNA lipid protein kennuun isaan kana jechuudha. Kunis biochemical kennuun kun kana qorannoo jechuudha nu gargaaree jechuudha. Biomedical kennuun immoo study deal with maal inni ittiin qoratu maal qorachuudha. Providing detail of information gadi fageenyaan jechuudha. On eenyurratti chemical component of medical plants warroota medical plant jechuudha warra qorichaaf oolan jechuudha kana qoratuuf kana teknooloojiin kan bu'aa ta'eef jechuudha biologiidha. Biophysical kennuun immoo study are the science of using a physical device to gather biological information at all scales of biological organization or molecular organismic and population. Kuni kana akka qorataniif ta'ee jechuudha. Biophysical kennuun molecular organismic and population kan jiru jechuudha. Okay, environment warri naannawa akka ta'e study the multidisciplinary system dealing with the interaction of human with the environment. Walitti dhufeenya yookaan relationshipii namaa fi naannoo sanii kan qoratu jechuudha. Kunis bu'aa teknooloojiin baayoloojiidhaaf qabu jechuudha. Bioinformatics jennuun kun is scientific discipline involving computer technology to collect, store, analyze, disseminate
biological data and information yookaan DNA and amino acid sequences ka ta'u jechuudha. Kunis kanaaf nu fayyada jechuudha. Biogeographical kennuun kun immoo information is the study of the distribution of species along with geographic ecosystem through geological periods. Geological periods san keessatti yeroo san keessatti jechuudha haa information walitti nu qabu jechuudha. Innis sanyiiwwan wanni sanii jechuudha. Sanyiiwwan geographic ecosystem san keessa jiru jechuudha kan walitti nuuf qabee hubatee addaan baasuu jechuudha. Information gaafa hin kennu information kan walitti nu qabu jechuudha. Haala lafa sanii jechuudha. The following example technological device meeshaa asii gadii jechuudha. Fakkeenya isaan kanaa digital thermometer kennu. Digital thermometer is the instrument measure term used for measuring body temperature kan temperature qaama kan safaruudhaaf lakkaa'uudhaaf nu gargaaru jechuudha. A pregnancy urine test kan inni immoo it is a tool that checks if a woman is pregnant or not by detecting the amount of hormones human chronic gonadotropin yookaan HCG kan inni kan jechuudha. Produced in placenta around 6 to 10 days after fertilization in either the urine or pee or blood. Inni kun fertilization kan geeffamu jechuudha. Produce placenta keessatti kan maddu jechuudha. Around 6 to 10 days after fertilization. Fertilization kan geeffame guyyaa jahanga 10 jechuudha kan itti geeffamu. Kunis fincaanis ta'e kaanis ta'e jechuudha. Fincaanis karaa kaanii jechuudha. Fincaanis kaanis ta'e dhiigaas kan addaan nu baasu jechuudha. Pregnancy urine test kan nuun jechuudha. Garaadhaa qabdi moo garaa hin qabdu kan jiru dubartii kan itti ilaalamu jechuudha. Hormoonii kana fudhatee jechuudha. The test result in one line is a control line showing negative testing san nuti goone san nuti ilaaluudhaaf yaalle san result hin teenye bu'aan teenye jechuudha. Sarara tokko irratti jechuudha. Control line showing negative yoo ta'e pregnancy hin jirtu jechuudha. Gara ittiin qabanne jechuudha. And the other line two line yoo ta'e immoo confirm the existence pregnancy ta'e jira jechuudha. Gara itti qabamee jirti jechuudha. Bifa saniin beekan kana practically laboratory seenanii warroonni laboratoristoonni jechuudha isin garsiisuu danda'an jechuudha. Kunoo bifa kana fakkaatti jechuudha. Digital thermometer in 1.7 irratti jechuudha. Pregnancy urine test tool ta'een jechuudha. No warri lameen kun kana baana kana kun digital thermometer kennu kan ammoo kaasii kun gaafa akka peerii kana ta'e jechuudha. Lameen kana gaafa ta'e positive ta'e jechuudha. Garaa qabdi jechuudha. Yoo kana ta'e immoo single line kana qofaa ta'e sarara tokko qofaa ta'e garaan qabdi jechuudha. Negative not pregnancy jechuudha. Karaa biraatiin kana fakkaatti jechuudha. Inni lammaffaadha. The diabetic blood test is tool to measure the level of blood sugar taking sample blood from figure 1.8. Kunis waa'ee akkamii dhiigni hangam sukkarri hangam akka jiru dhiiga keessa jechuudha. Fartuu beekuudhaaf nu gargaartu jechuudha. HIV test is detector to identify infection with virus or not. Kunis infection san virus jedhamu qabamu virus hin qabu kayyuu kan laalan jechuudha. Taa'ee jechuudha. HIV positive negative jiru. Kunis kana fakkaatti jechuudha barattoota. Waan pointi kanarratti kana fakkaata. Pointi diabetic test tooliin kana jechuudha. Kana immoo HIV test toolii isa kana jechuudha. Positive gaafa ta'e ni qaba, negative ta'an hin qabu jechuudha.
microscopic used to magnify objective kan objectii ol guddisuudhaaf jechuu kan gargaaru microscopiin ol guddisuudhaaf jechuu meeshaa guddisuu akkuma beektan microscopiin hagoon fayyadamuuf meeshaa ol guddisuudhaaf wanta xiqqoo ta'e san ol guddisnee akka ilaalluuf jechuudha. Kunis kutaalee microscopiiti jechuudha. Kutaalee jechuun qaama isaa jechuudha, paartii isaa tokkoon tokkoon ilaaluu qabdanii qormaata irratti qormaata isin gadi lakkoofsa sitti barreeffate kana isin godhee lakkoofsa 3 maal agarsiisa, 4 maal agarsiisa, 5 maal agarsiisa jedhee isin gaafachuu danda'a. Kanaafuu wanni isaa kana sirriitti qo'achuu qabdanii beekuu qabdan jechuudha. Pikcharii isinii kaasee akkatti sarara kana xiyyaa isinitti tolchee asammoo lakkoofsa isinitti tolchee takka A B godhee isinii kaa'ee A maal agarsiisa, C maal agarsiisa jedhee isin gaafachuu waan danda'uuf sirriitti kana ilaaltanii by your heart you have to hold it tight guys. Kanaafuu onneedhaan qabachuu qabdan jechuudha akka hin irraanfannetti. It is very important picture asirraa paartii isaa kan ilaaltanii hubattanii kan nu qabdan jechuudha. Deebisuu qabdan jechuudha clearly guys with no doubt jechuudha shakkii takka malee. Okay, faayivii kan yeroo dhufnu wajji ilaallu natti fakkaata. Five irraa I guess namta kan mafe 5, 6, 9 up to impact of biology, technology on society and the natural world kajuus yeroo dhuftu kan laallu ta'a. Until then have a wonderful time yeroo gaarii qabaadha. Thank you so much for listening me with your patient. Waan dhaggeeffatanii obsa keessaniif dhaggeeffachuu guddaa galatoomaa. I'm so happy to have me back guys. Thank you so much. Yo.